Orostonni Adaamatu seenaatii linkii jala jiru channel isaanii kan haaraa subscribe godhaafi kun jala cufate. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota daawwattoota Rabbirraatu Adaamatu hundi keessan akkuma jirtan akkuma beektan Rabbirraa jechuun isaa akkuma mata duree gubbatti argitan channelli Munaafa'aa channelli Rabbirraatu cufatee jira. Akkuma jennetti salaam alaykum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya qaqqaalii fi gaggaarii akkam jirtan nagaa qabdanii haalan isin jaalanna. Har'aan tana gartee gaddaan isinii dhufnee duraan gammachuu walii dhufna isin bohaarsuudhaafi. Kanaafuu nutis waa'ee YouTube kanaa hedduu waan ogummaa hin qabneef akkuma tasaa taatee gartee har'aan tana rakkoon nu mudattee jirti. Rakkoo tana Sa'iidii isin wajjin hirmaataa jira. Mee isumarraa yoo bartan bareedaadhaan isiniin jedha. Akasi maali jennaan mobaayilii arra viidiyoo gadhiisanii turanii akkuma viidiyoo gadhiisanii xiqqoo ture koomentii osoo dubbisu jiru mobaayilii banama dhiisee osoo ittiin qolfin lafa kaayee biraa deeme jarri kaastee ijoolleen ittiin taphatti achumaan kaaseetti inni beeyne yuutuubii qabanii beekaa Rabbirraatu jedha chaanaalli Rabbirraa maqaa kiyya jedheetiniin fuudhee fiilmiin waa'ee keessa jiru guutuu bakka takkatti itti oofe gadhiisuuf. Fiilmiin sunis fiilmii koopiraayit fa'aa ta'ee yuutuubii guyyaa takka namarraa cufsiisu guutuutti. Nama harka cufsiisaa fiilmii maali maqaa isaa gadhiiste? Mobaayilii keessa laatan. Filmii Turkii tokko laalaa ijoollee fi munaan laalaa. Ortuqroon fa'aa jedhanii akkasuma jedhe gaafannaa. Isa viidiyoo shammoojaa bakka takka itti dhoofe seerri yuutuubii waan namaa yoo gadhiistan yuutuubiin shari'aa waan eeguuf shari'aan dalagaa waan namaa yoo gadhiistan waan namaa sadii yoo gadhiistan koopiraayitiin sadiin istiraayikii yoo isinirra dhufe yuutuubiin guutuun cufataa jechuudha. Ni cufataa yoo lama taate immoo adabbii isiniif kennaa tokkichi baatii sadii namarraa ka'aa lama yoo ta'e baatii jaafaa ta'a akkasii viidiyoo warammad viidiyoon baloogaan duunaan banamu itti gadhiisuu hin danda'u. Amma chaanaalli akkam ta'e chaanaalli isaanii ni cufate yeroof inshaallah isirraa yoo koopiraayit sadaffaa erguu baatanii yoo istiraayikii sadaffaa isirraa erguu baatan deebi'a amma nu deebi'uu ni danda'a yoo sadaffaa isin ergan guutuu cufatee dhabama ta'a. Ammaaf immoo koopiraayitii tokko foormii guutee jira. Gaffaatii teenya dara wanni na gaddisiisaa jiru hordoftoota namoota gartee sun salphaadha waan rakkoon qabu ni deebi'a. Uummanni ammas isin godhaa isin jaalatee jira. Subscribe isiniif godhanii uummanni subscribe linkii jala isiniif kenna channel isaanii seenatti subscribe godhaa fi koopiraayitiin channel isaanii amma guutuun cufannee of duraan cufatin beekne kanaafuu dafnee amma isinii banneetiniini viidiyoolee katalaga waan lafaa qabaniif gadhiisuuf channel banamee silaa mallaqa eegalee fi ture subscribe kuma afurii olii ammas koopiraayitiin kun lama itti dhufeet akkaataa itti kaasantu jira walii barreesseti tokko akka kaasan akka dongora walii barreessetiniin Google Help wajjin haasofne akka irraa kaasan godhee jira takkiitti qofaa takkiitti sunis adabbii baatii sadiiti yoo nu deebisanii ammas inni viidiyoo hedduu irra gadhiise yoo nu deebisanii rakkina foormii guutee maali jedheetiin foormii guutee waqqee jedhanii guguutee waqqee jira. Kanaafuu miseejii eeggachuu jiranii yookaan yoo sun bananii koopiraayit takkiitti qofa istiraayik irratti taate torbaan takkiitti qofa adaban torbee booda viidiyoo gadhiisuu hin danda'a jechuudha. Yoo gadhiisan taate amma chaanal isaanii ganaa baatii sadii fa'aa adabbii akkuma ittuu gadhiisaniif maaliif waa hedduu balleessee gubbarraa ammas waan cufee jira keessa akkasii baballeessee. Kanaafuu chaanal isaanii amma yeroof cufatee jira. Koopiraayit istiraayik qaban baatii sadii akkasumas faayidaalee qabuu fi ammas koopiraayitiin aan tokkichumarraa kaasisee fi viidiyoo hedduu irra gadhiise keessa seensee nama mul'isu amma jechuudha yeroof sa'a 48 maal eegnaan jedhe. Kanaafuu yoom akka sirraa'uuf rabbaa beekuu duuba baatii dilaan amma baatii sadii callisanii taa'urra yoo banneef kan biraa isin baatii takkiitti duratti guyyaa 2015 keessa buusii guutanii baatii sadiin tana taa'urra chaanaal haaraa banneef jira san seenaa subscribe godhaa fi chaanaallis Rabbirraatu jedha lakkoofsa lama qaba afur fuuldura isa seenaatti isa subscribe godhaa fi jechuudha. Hordoftoonni Adaamatu taatanillee seenaatti subscribe godhaa fi chaanaal isaanii haaraa jechuudha. Viidiyoo irra gadhiifamee jira pirankii waa'ee DV irra dalagee jiru achi chaanaal isaanii irra gadhiisee jira. Anatu irra dalagee akkasii chaanaalli kanaafuu deebisaatii isinis subscribe dura gootanillee viidiyoo dura laaltanillee jajjabeessaa viidiyoo irra jirullee hanga dhumaatitti yoo laaltaniif viidiyoo tokko chaanuuf sa'aatiif subscribe illee nu guutafi haala saniin jajjabeessaa isin jala isin muufachiisanii hordoftoonnis anas na gammachiisanii dhaqaan ana subscribe godhanii bakka ati nu bira jirtuu fi hordoftoonni keenya nu bira jirutti
abdii isinii fi rabbi irraa qabna saniifuu haalan wallahi hamileen cabxee ammunas haalan hamileen cabxee maaliif waan kana waan itti yaadnee miti gartee gammachuun nuti qabnuuf hawwiin nuti waan kana dalaguuf qabnu hundi nu keessa caccabtee jechuudha. Tanaaf Sa'iidiitu gartee haganaa hamileen godhee ammallee nu jajjabeessaa nu kannaa jira. Ammallee isinis hamilee haaluma Sa'iid nu jajjabeessu kanaan nu jajjabeessinaan nutis hamilee godhannee waan kana waan babbareeddullee sila waa hedduu nu keessa jira. Wallahi keessa keenya kana yaada hedduu diraamaalee fi biraankiilleen waan babbareedduu hedduu nu guutee jira bakka itti gannee nu dhabne ufiin cinqaa jirra. Tanaafuu yoo isin bira jiraattan arras warus Sa'iid waan nu bira jiruun yeroo hedduu nutis hamilee guddoo qabna. Rabbii fi isa qabna. Beekumsallee dila san qabaatullee baanu bakka inni nu bira jirutti ni rakkanne jenneetis yaadaa turre. Alhamdulillah arrallee haganaa isaatu asiin ga'e. Ammas ganaatiifis isinis abdii isinirraa qabna. Ni guddatanii uummannis guyyaa tokkittiin isiniif godhaa sabskiraabii kumna afran homaa miti. Sabskiraabii kuma afran amman tana chaanaala kana sabskiraab godhaafi amman tana isinii godhanii viidiyoolee takkitti sanan gadhumaatti warra laaltan hundi keessan gadhumaatti yoo laaltan sa'aatiilee ni guutafi viidiyoo deeqaa dheeraa gadhiisnee jirra. Chaanaala haaraa banne kanarratti seenaatii guutuu isaa hanga dhumaatti yoo viidiyoo laaltaniif sa'aatiif sabskiraabiileen yeroo takkitti ni guutafi haala saniin jajjabeessaa isin jennaan chaanaala isaallee ana gara danda'e wajjin haasa'aa yeroo dheeraa fudhata uummata wajjin haasa'ee akka isiniif deebi'u isiniif godha yoo deebi'ee nasiibaa yoo deebiin immoo haalaas chaanaal maal godhanii waan godhu hin qabnu rabbi irraa kan hunda kaballeesse rabbi irraa yeroo viidiyoo akkasitti nan dheetu maal edde silaati haasii filaalamuuf himi waa hundaafuu asumaan chaanaalli yeroo haasa'e kan godhate inni sirrifatee akka rifanne amman tana guutaatti gammachiisaa chaanaal isaa jechuudha. Galas isii garfate kanaafuu amman tana guutaa gammachiisa isin jedha asumaan like subscribe godhaati jabaadha ilaati wanta godha kanaafuu galas maal jettati dhiifa mana godha yeroo dhiifa gaafate hordoftoota kee hordoftoota Ayo hordoftoota akkuma dhiifa mana godhaan balleessan viidiyoo irratti guree hedheetiin akkasitti gubee kanaafuu warri yuutuubii qabdan akka koopiraayit sanatti argamne maal fa'aa irra gadhiisuu qaban asumaan akka jettan viidiyoo namaa gadi dhiisin irratti tokko koopiraayit akka isin irratti argamne viidiyoo namaa fuutanii yoo irra gadhiistan yuutuubii keessan yoo sadii istiraayikii sadii yoo qabaatan isin irra cufata koopiraayitiin gosa hedduu jira tokkoffaa koopiraayit istiraayikii fi koomunitii gaayidlaayinsi kan jedhamu jira koomunitii gaayidlaayinsiin yoo seera yuutuubii kan cabsitan isin irra dhufu innis namarraa cufsiisa chaanaal Copyright strike ni mo YouTube video nama ka YouTube ra gadi fa fuutani warra gadhiistanii abbichu copyright strike sirra erge saditaanani channel keessan guutuutti ni gubata guddaa fete yoo qabatan ni cufata tokko yoo qabatan adabbii baati sadii godhe isin raka yookaan immoo namicha isin ergisanii wajjin email isaanii dhufa walii barreessanii narraa kaasii hin balleessee taniitiin akka isin irraa kaasu gochuu hin dandeettan jechuudha. Nam tokko video YouTube irratti yoo gadhiisu akka nama yoo vuusee gadhiifate ufumaan automatic copyright irratti ta'uu godha jechuudha. Kanaafuu isinis of eeggannoo gochuu qabdan copyright strike irratti waan nama irra gadhiisina. Copyrightiin kun immoo sadaffaa copyright isin jedhee dhufa message yeroo isin dhufu this copyright is not mali jedhee dhufa copyright strike jedha. Channel keessatti rakkoo hin fidu garuu jedha. YouTubein sun classical fi yookaan sirboota nama tokko video edit gootee irratti sirba itti fayyadamuu hin ta'u. Copyright ka ta'u jechuudha. Waan original keessan ta'e irratti classical yeroo download gootan ka copyright of intaane adda baafatanii irratti hitan copyright ta'a. Copyrightiin sun channel keessan isin jala hin cufsiisu kan sagalee kunniin kun garuu viidiyoon sun mallaqa akka hin dareene godha jechuudha. Malleen inni dalagu abbicha saniif dhaqa. Abbicha saniif dhaqeetini malleen isaaf bu'aa jechuudha. Isiniif immoo bu'aa hin qabu. Kanaaf of eeggadhaa. Ammallee immoo copyrightiin biraa immoo suuraa fa'aa tamneela fuutanii bakka biraatii waan baalagee fa'aa gubbarra keettanii yookaan waan albii waan nama qalaa waan dhiiga qabu kanneen waan babbadaa irra keettanii YouTubein yeroo isinirraa remove godha jechuudha. Isinirraa haqa isinirraa hin cufsiisu garuu biicaa isinirra fida boora yookaan diimaa isinirra fida viidiyoon sun akka mallaqa hin dareene isiniif godha jechuudha. Kanneen kanarraa of eeggatanii waan qulqulluun dareene jechuudha. YouTube mutawwaadha. YouTube sheeka. Haraman fidu haraman eeggadhaa waan suuraa baalagee irraan kaa'ina waan baalagee irratti dalgina ol baatanii nama yoo arrabsan umriin qabu isinirraa cufata riipoortiin waan babbaduu akka dareedha YouTube fedhu jechuudha. Haqa teessan qofa dalagaa isin jedha. Suuraalee haqa teessan irra kaa'adha isin jedha.
sirba daddalee ran kaayina haqa teessan qofa waan oriijinaala keessan viidiyoon isin dalagdan wanti hunduu keessan oriijinaala keessa yoo ta'e umrii guutuu isin wajjin ta'a. Qomoo asirratti gaafiin qaba. Amma viidiyoo takka fa'aa TikTok fi viidiyoo ati fakkeessitee waan sadirraa daleeyde wal maddii keessee waan kolfaa shoortii waan gaggabaabtuu takka waan akkasii yoo. Sunniin sun immoo waan akkasii irra kaa'an shoortii saniin TikTok fa'aarraa fiduu hin dandeetta. Garuu reaction irraa daleedha jechuudha. Yeroo reaction irraa daleedu viidiyoo kan kee oriijinaalii lafa jira. Waan san immoo laayeriin irra neeta gubbarra fidda. Yookaan addatti sadii sadii gootanii fiddaami. Edit waan gootuuf liinkiin argatu koppiraayis irra ta'uuf. YouTube irratti TikTok irraa waan fiddeef koppis ittiin ta'u. Maaliif YouTube irra hin jiru? Liinkii YouTube irraa waan hin qabneef TikTok irraa fiddee koppiraayis irratti hin ta'u. Garuu chaanaala warra haaraaf hin gorfamu. Hanga chaanaaliif hin kee mallaqa si eegalutti waan akkasii irra gadhiisuu hin qabu. Koppiraayis hin fudhatu booda waan TikTok irraa gortu. Mallaqa si eegale booda yoo waan akkasii murteetiin fuutee irra keettee yookaan waan akka reakshinii irra keettee dandeetta. Garuu sunnis TikTok irraa kabuusu sun nam tokko sirbaan chaalenjii dalaga. Sirbi sun koppiraayis irratti YouTube irra yoo dhufte. Yoo garuu ka akshina osoo sirbaan qabaatiin waan adda addaatiin harkaatan aktiin waa muuziqaa taate sunnis sun koppiraayis ittiin ta'u jechuudha. Kanaaf of eeggachuu qabda waan koppiraayis ta'uuf. Ammallee warroonni shoortii akkatti viidiyoo haga dhiistan osoo ediitiin godhin chaanaala keessan guddisu. Chaanaala keessan karaa salphaan akka isin guddatu barbaadan mata duree gubbarraa bareechaa akka nama harkisu godha akka nama amansiisu waan bareedaa irra kaaya. Ammas viidiyoo bareedaa gadhiistanii fa'aa suuraan gubbarra jiru mul'atu irra hin jiru. Tamneela suuraa tolchaa fi suuraa gubbarra ta'u tamneel jedhama. Suuraa viidiyoo irra keessan akka nama harkise akka namni seenee kilik godhee seenee ufumaan dhaqee ilaalutti godha. Namoonni tokko gadhiisee ani waa'ee YouTube samoonni barsiisuu jira. Irra gadhiisee maal godhee subscribe socho'u viidiyoon ilaalamtu akkas naan taatu jettan. Waan babbareedaa suuraa bareedaa baakaaya bareedaa dalaganii viidiyoo akka waraabinaa dalga waraabadhaa irra kaaya tamneela bareedaa irra kaaya mata duree bareedaa irra kaaya ofiinuu isiniif deema ofiinuu YouTube rekomaandoo godheetiin nama jala isinii oofee haala saniin isiniif laalama. Kanaafuu haala saniin YouTube keessan ofirraa eeggachuun cimtanii viidiyoo akkatti waraabin akkatti waraabati waan kwaalitii qabu waan bareedaa moobaayilii keessan dalaguu hin dandeettan dirqama kaameeraa laaptooppii isin barbaachisu moobaayilii keessan xaahidaniitiin tolchanii dalaguu hin dandeettan fuulduraaf akkamitti akka diigota moobaayiliin akka itti waraabde waa hunda isiniif gadhiisa jechuudha. Kanaafuu asumaan chaanaala haaraa kana subscribe gochuu deebistanii chaanaala isaanii ammantanii deebistanii deemsuu hin dadhabina isin jedha. Subaanu dhiifama isin gaafannaa hordoftoota keenya badiin takka ni dhufti silaa waan rabbi fide waan godhanii qabanii wanni takka waggaa dhufte bishaan tokko waggaa ganne qabne haafee ol qabateen jette Oromooni saniifuu munaa saalan qalbiin cabxee jirti. Kanaafuu asumaanu hordoftoonni keenya isin jaalannaa isin kabajna akkuma isin bira dhaabbattanitti nutis haalan isin jaalanna. Kanaafuu amma YouTubein keenya kun gubatuu isaa osoo hin ta'in hordoftoota namoota gartee wal barreen kana dhabuutu haalan yaada nutti ta'a. Namaa deeba inshallah amma guyyaa viidiyoo kana yaanu isin deebisan. Abdiin irraa qaba abdii isaan irraa qabna sirraa haga nu bira jirtutti wallahi rabbi wajjin nutis hordoftoota keenya irraa abdii guddaa qabna. Nullee xiqqeessanii inshallah rabbiin manni subscribe isiniif godha ammas bakka jirtanitti fayyaatti haa ta'u uummata keenya hundaa'u. Kanaafuu viidiyoo isinitti dheeressinu hordoftoonni Adaamaatuubis seenaatii liinkii jala jiru chaanaala isaanii kan haaraa subscribe godhaa fi kuun jalaa cufate warri chaanaala kanarratti sun arguu jettan chaanaala kana amantan laaluu jirtan subscribe osoo godhin keessaan bayan hundi keessanuu namni 3,400 ilaaltan hundi keessanuu osoo subscribe gootan guutan keetti deebisan. Isni namaan gootu kaa deemtu sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni Adaamaatu hundi keessanuu isin kabajnaa isin jaalanna asumaanuu galatoomaa isin jenna arra durallee isintu nu guddisee ammallee akka isin nu guddiftan abdii qabna dhibbaa dhibbatti hordoftoonni Adaamaatu wallahi haalan kabajaa guddaa qabnaa fi galatoomaa isin jenna.